chemical equation. What does it mean, chemical equation? Chemical equation jechuun maal jechuudha? Kompetensiin as keessa jiru jechuudha. Chemical equation kana qo'attan booda kana beekuu qabda waan jedhu. Maal by the end of this unity, by the end of this unity or this topic, you will be able to describe convention used to write chemical equation. Kana fayyadamte convention ta'uu qabda jechuudha. Maal write chemical equation dhaan barreessuudhaaf convention karaa conventionii ta'een jechuudha. Ibsuu qabda eenyu chemical equation. Baalaansii chemical equation akkasumallee baalaansii godhan. Baalaansii jechuun reactant fi product isa kennamaa fi bu'aan isaa jechuudha. Yookaan kan jalqabaa jechuudha. Jalqaba irratti reactant and product jira. Tokko tokko kan laallu ta'a kanaati. Rakkitina reactant and product kakannamee walitti nyaadhamee wal nyaatee yookaan walitti makamee maal uumuu jechuudha? Productii uumuu jechuudha. Firii uuma yookaan bu'aa uumuu san baalaansii jechuudha. Wal qixa ta'uu qabanii jechuudha. Fakkeenyaaf baalaansii gisee jennu achi gaditti waa'ee law of conservation of mass kajoo boqonnaa tokko keessatti barattan jeenabtedha. Law of conservation of mass jedhu jennu seera adda addaa keessatti wanni tokko fakkeenyaaf amma waraqaa takka yoo gubne jechuudha. Waraqaa sana amma yoo gubne maasiin isii jalqabaa tanaatii fi eega gubamee booda qabaattus yookaan daaraa fi wantoonni bahan jechuudha. Kaarboon daayoksayidii keessaan buusanii fi kaarboon monooksayidii buusanii fi walitti ida'amee maasii isii jalqaba waraqaa sanii hojii wal qixaa yaa'eeta. Eenyu seerri law of conservation of mass kan jalqabaa sanarraa kan ka'e reactantii baalaansii ta'uu qaba jechuudha. Productii hojii waraqaa amma gubne san ulfina isiin san jalqaba irra qabduu fi eega gubattee yookaan daaraan sii fi kaarboon daayoksayidii yookaan kaarboon monooksayidii isirraa buusan walitti dabalamee ulfina isiin jalqaba qabaattee turte san hojii wal qixaa yaada jedhu ibsa. Law of conservation of mass Dalton atomic theory keessatti boqonnaa tokko keessatti baratan jedhamtedha. Let me have a look. Balancing chemical equation using least common multiple or LSM when one method kana fayyadamte chemical balance chemical equation godha jechuudha. Seera sadiitu jira balaansii godhuudhaaf. Asirra garuu kakaame lamuma fakkaate kitaaba keessan kanarratti inspection and least common multiple kajawan qofa kaame na fakkaate garuu algebraic method jee jira. Algebraic method jee jira tokko tokkoon qal'aalota bal'inaanii follow us. Asitti activity 4.5 kanarratti maal jedha? Group discuss what is different between chemical equation and the chemical reaction. Garaagarummaan isaa maali? Chemical equation, chemical reaction. Which law is satisfied when chemical equation is balanced? Chemical equation balance godhuudhaaf meetodii kamtuutu irra filatamaadha. Which is satisfied? Least common multiple immoo inspection method immoo karaan amma jiru kun algebraic method kennuun kana kamii satisfied ka jiru tokko tokkoon laalla kana qayyisanii irratti
easy isinii ta'e yookaan isin wajjin comfortable wajji taatan isiniif easy ta'e qabachuudhaaf yookaan itti hojjechuufis akkasumatti salphaa isinii ta'e. I think anaaf amma algebraic method is my comfortable or satisfied. I was satisfied with algebraic method. Algebraic method wajjin amma anaaf algebraic method irra filatamaadha. Isin beektan list common multiple or inspection method qayyoosanis ta'uu danda'a. Tokko tokko laallee kan isinii irratti comfortable isiniif irra mijaa ta'e keessaa filattanii itti fayyadamtanii isaan hundinuu tokkuma gatii isaanii tokkuma dhufa eegama. Baalaansii godhuu walqixa godhuu tokkuma karaa adda addaatiin jechumaaf malee. Chemical equation and chemical reaction jechuun chemical equation jechuun is shortened representation of chemical reaction in terms of chemical symbol or formula. Chemical equation kun karaa gabaabaa yoo represent eenyu bakka bu'ee chemical reaction bakka bu'ee shortened representation of what chemical reaction in terms of symbol maaliin mallattoodhaan bakka bu'ee jechuudha. In the formula leedhaan maali jechuudha. The shortened representation of chemical reaction eenyu jechuun chemical equation jechuudha. Maaliin bakka bu'ee in terms of chemical symbol or formula. In a chemical equation, starting substance are called reactant. Starting substance ka'umsi jalqabne keenya maal jennee yaamna? Starting substance are called reactant. Starting jalqabne keenya reactant jennaan. The new substance is produced burqa yookaan kireettee haa uumame maal jennaan product jennaan. Eessarraa ka'ee reactant irraa ka'ee haa uumame jechuudha. San maal jennaan product jennaan. Starting substance immoo jalqabne keenya ka'umsa maal reactant product yookaan firiin keenya yookaan yield kan nuusan maali product jechuudha. Product jennee yaamna. Reactant are written on left side and the product on the right side of the equation. An arrow is placed between two sides to indicate transformation of reactant into product. Reactantiin gama bitaa barreeffama, reactantiin gama kanaan barreeffama, productiin ammoo gama mirga barreeffama jechuudha. Gama mirga barreeffama. Reactant is on the left side but product is on the right hand jechuudha. Kan ammoo adda baasuudhaaf xiyyaa kanaatu kaayame jira. Xiyyaan maaliif an arrow is placed between two sides to indicate transformation of reactant into product. Transformation ta'e eessarraa reactant irraa akka productiin uumame jechuudha. Kan agarsiisuudhaaf xiyyaan jidduu godhamaa jira. Akkuma asirratti agartan reactant is the left gama bitaatiin arrown jidduu jira yookaan xiyyaan jidduu jira jechuudha. Product is on the right hand. Okay, writing chemical equation. In writing chemical equation, instead of using words, chemical symbol formulas are used to represent the reaction in a chemical equation. Maal fayyadamte jechoota fayyadamte
simboolii akkasuma foormulaa mallattoo fayyadamtee bakka buufattee jechuudha kan barreessuu dandeessu jechuudha. Chemical equation steps to write chemical equation stepoota yookaan qajeelfamoota chemical reaction chemical equation barreessuudhaaf isin fayyadu jechuudha. Kitaabni keessan tartiibeesse step 1 write a words jecha barreesse. A word equation is stated in words. For example, the word equation for reaction between sodium and chlorine to produce sodium chloride is written as sodium plus chlorine. It will produce what? Sodium chloride. A word equation is stated in words. Jecha wajjin stated write a word equation. For example, the word equation for reaction between sodium and chlorine is produce sodium chloride. Kanaan barreeffamaa jechuudha. Bifa kanaan eenyu jalqaba irratti jechaan barreessitaa jedha. Okay. Note that we read positive sign as reacts with, and the arrow can be read as what? To produce, to form, to give, to yield jechuudha. To yield, to give, to form, to produce or product waan jedhu. Arrown yookaan xiyyaan kun maal nu barsiisa? Wanni uumame san yoonni produce ta'e yookaan form yookaan ijaarame san build ta'e san yield ta'e san eessarraa dhufuusaa agarsiisa. Reactant irraa kana productii dhufuusaa agarsiisa. Eenyu arrown asirra garuu ammoo iddoo sun maal agarsiise? Wal nyaatuu isaanii. The sign reacting with them giseen which sodium and chlorine is reacting with wal nyaatanii kan arrown ammoo xiyyaan wanni adda baasuudhaaf kaawwamu jechuudha. Reactantii produce productii waan jiru. Reactant irraa productiin uumamaa jiru. Right? Okay. Step 2 write symbol and the formula for reactants in the product in word equation keessa ka ture jechuudha. Word equation jechuun kan yield isaa jechuudha. Formii yookaan bu'aa isaatan word equation jennee yaadne yeroo wordiidhaan barreessaa turre sanidha. Amma garuu gaafa formulaadhaan barreessaa turre maal jechuudha? Yookaan qubee isaaniitiin soodiyeemiin maaliin bakka bu'a? Inni jedhame chlorine Cl yeroo walitti wanni goonu kana uume jechuudha. Maatis chemical equation jennee asitti yoo jenne word equation maaliif jennaan? Jechaan akka barreeffamaa dhufe waan ta'eef asitti chemical equation jenna. Akkam jennee turre wanni gubne sanii fi wanni amma isaan waliin wal gubanaa jennu fakkeenyaaf. Isaan walqixa firiin yookaan daaraan san walqixa jennee turre jalqaba irratti jechuudha. Amma soodiyeem asitti tokko chlorine lama asitti tokko walqixaa due to this kana jecha maali jechuudha? Inspection method jechuudha. Akkanuma yaadaan jechuudha waan gootan. Amma kun asitti yoo meeqa godhe kun kana ta'uu dandeetti yooma yaaddee fayyisuu jechuudha. Kan ammoo asitti yoo fakkeenyaaf ammoo asitti kun lama jennee yoo asitti fakkeenyaaf amma lama barreessine lama soodiyeemiin asitti akka asin lama ta'e sanii immoo asitti dirqama lama barreeffama qabdi jechuudha. Asitti lama iddoo as takkaa jiraame yaadaan jechuudha. Takka iddoo lama meeqa sadii arrow achi ta'u arrow
rakkitu. Asitti garuu mool irratti baay'inni amma isaan kana baay'ifnee waliin geenyu. Fakkeenyaaf amma kilooriinii maasii isaa jechuudha. Maasii baannaan kilooriinii wanni adda adda ta'uu dandeessi. Mooliin asirratti amma 3 asirratti 2 ta'a. Kanaafuu maasiin isaadha. Soodiyeemiin maasii meeqa qaba? 23 qaba. Maasii soodiyeem. Kilooriiniin hoo 35.5 I think. Yeah. 35 as 2 qabaame baay'isuu 2 goota 2 baay'isuu 5 meeqa? 10 bareeffamee takka qabna. 2 baay'isuu 5 10 fi takka 10 takka 2 baay'isuu 3 6 takka itti lafaa qabnu sanii wajjin torba. Tuqaan qiyaasa jirtu inni buuti 70 takka giraama jechuudha. Giraam per mool. Maali ta'a kilooriiniin? Soodiyeemii ta'u maali? 23 inni giraam per mool. Asitti garuu gisee equate goonu baalaansii gisee goonu akkana goonee ture. Kana 22 baay'isuu 3 2 meeqa? 46 jechuudha. 46 giraam per mool. Iddoo 70 takka. Waliin meeqa? 46 iddoo 70 takka. Iddoo 70 takka. Walgidanii ta'a 7 fi 6 fi takka meeqa? 7. 4 fi 7 10 takka. 17 giraam per mool. Eenyu kun amma reaaktaantiiti. Reaaktaantiiti. Piroodaaktiinis dirqama kan hunduu qabaa jechuudha. Piroodaaktiin meeqa inni asitti 2 jireenya? Saniifuu kilooriiniin meeqa qaba inni? Kilooriiniin 35.5 qaba inni. Because asitti singiliidha waan ta'eef tokko waan ta'eef. Akkasumas soodiyeemiin meeqa qaba inni? 23 23 walitti ta'e 5 hin ganni buuti 3 fi 5 meeqa 8 2 fi 3 meeqa 5 baay'isuu 2 goota jechuudha. Because 2 jira waan ta'eef 2 baay'ifna waan ta'eef 2 goona 2 baay'isuu 5 10 barreeffannee takka qabna. 2 baay'isuu 8 16 fi takka itti qabnu sanii meeqa wajjin 7 2 baay'isuu 5 10. Dhugaatitti 10 fi takka itti qabnu sanii wajjin 10 takka. Tuqaan qiyaasa jirtu inni buuti 17 giraam per mool. Asitti maal kenne 17 giraam per mool jechuudha. Kana maasii isaa kan gubateetanii fi wanni itti giseennu bifa kanaan kaa'amu jechuudha. Mooliin adda adda ta'uu dandeessa. Fakkeenyaaf amma asitti mooliin isaa takkaa turteemi. Mooliin asitti akka asitti 2 ture. Asitti akka itti tanaa fi tanaa walitti qabatti 3 yeroo isin 2 wal qixame mooliin ta'e. Seerummaanuu law of conservation of mass jennee maas giseennu maal ulfina ibsame ulfina isaa jechuudha. Kana fakkaata. Yeroo itti aanu asirraa kan itti fufnu ta'a. Nagaan tura waa'ee quantity inni quality waan jiru tokko tokko kan addaan baasuuf yaallu ta'a. Until then happy studying.